Kutaalee Oromiyaa dhibee busaaf saaxilamoo ta'an keessaa godinni Jimmaa isa tokkodha. Godinichatti waggoota 10 dura dhibeen busaa miidhaa guddaa geessisaa kan ture yoo ta'u, hojiiwwan ittisaa hojjetamaniin tatamsa'ina dhibichaa hir'isuun danda'ameera. Haa ta'u malee yeroo ammaa dhibichi akka haaraatti mul'achuun miidhaa cimaa geessisaa jiraachuu jiraattonni aanaa Shabee Somboo himaniiru. Badaa akkuma tokko akka warra shinii eegalee badaa hunduma namaa daa'imman jedhu dubartiin jedhu dhiiran jedhu hunduma namaati. Ganama waan jedhu galgala nyaata nyaachisuu fincochaa isaa garaa keessaa ol garagalaa waan akka bicaa kana garaa keessaa ol deebi'a. Dhibeen busaa miidhaa guddaa nurraan gahaa jira. Guyyaa waan jedhu halkan garuu cinqiidha. Kunoo ganama dhufnee hanga amma dabareen nuu hin qaqqabne. Namootnis cinqamaa jiru. Godinichatti dhaabbileen fayyaa 130 ijaaramanii tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u, dhaabbileen fayyaa Faanaa Broadcasting Corporate daawwates namoota dhibee busaan qabamaniin guutamuu taajjabeera. Kanumaan wal qabatee ogeessonni fayyaa yaada isaanii nuuf kennan dhibichi ulfaataa ta'uusaa ibsaniiru. Akka fakkeenyaatti kan torbee kana yoo fudhanne jechuudha, kan torbee tokko nama gara 600 olii wayii teesti godhame naannoo gara nama 230 poozitiivii ta'ee kan jiru ta'uusaa akkuma ol ka'ee akkuma itti fufetti jira jechuudha dhibeen kun. Haala hamaa keessa jirra. Asitti kophaa koon hojjedha. Namoota 70 hanga 80tti nan ilaala. Sana keessaa immoo hanga namoota 40 irratti dhibeechi ni argama. Waajjira eegumsa fayyaa godina Jimmaatti ogeessi kutaa to'annoo dhibee tasaa obbo Baqqalaa Dasee gama isaaniitiin ji'oottan muraasan dura dhibichi iddoowwan muraasatti qofa mul'achuu dubbachuun yeroo ammaa tatamsa'inni isaa babal'achuun aanaalee 15 keessatti hammaachaa jiraachuu eerani. Ji'a tokkoon dura namooti 18,314 qorataman keessaa nama 3,380 kan ta'etu busaan irratti argame ture. Ji'a sattaanu ji'a amma keessa jirru kana keessatti kan torban afurii yoo ilaallu namooti 22,863 qoratame keessaa 6,215 irratti busaan argamuu danda'eera jechuudha. Aanaadhaanis yoo ilaalle yeroo jalqaba akka roobni arfaasaa jalqabeen gara aanaa 15 ture, gara aanaa 6 ture weerarri kan irratti mul'ate. Yeroo ammaa gara aanaa 15 kan ta'u keessatti haala weeraraatiin mul'atee kan jirudha. Tatamsa'ina dhibichaa hir'isuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jira kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Jimmaa obbo Fuwaar Saaniiti. Hojii hubannoo uumuu fi wallaansaa dabalatee saaphanni siree miliyoona 1.6 ol iddoowwan dhibichi hammaatetti raabsamuus eeraniiru. Maaliif sababni inni akkas baay'achuu danda'e al tokkichaan kan jedhus qorannoo guddaa geggeessaa jirra. Yuunivarsiitii Jimmaa wajjiniinis qorannoo geggeessaa jirra jechuudha. Maaliif ka'ee akkamitti amma akka qorannoon tokko nu agarsiisutti even tatamsa'ina kanaaf bookeen haaraa ta'e akka biyya galee jirullee kan ka'aa jiru jira jechuudha. Kanaaf waan akkasii sana dhugaadhamoo maaltu jijjiirame waan jedhu san qorannoo ditteelii ta'e Yuunivarsiitii Jimmaa waliin kan geggeessaa jirudha. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti ogeessa olaanaa sagantaa dhabamsiisa dhibee busaa kan ta'an obbo Takkaalenyi Walloo godinaalee Oromiyaa dhibichi keessatti mul'ate hunda keessatti ittisa dhibee busaaf kan ta'u saaphana siree miliyoonni 7 raabsameeraa jedhu. Aanaalee facaatiin dhibee busaa keessatti argaman hunda keessatti saaphanni siree waggaa 3 irra deddeebi'amee ni raabsamaani. Isa kana giddu galeessa godhachuun bara 2015 kana keessa saaphana siree naannoo miliyoona 7tti siqu akka naannoo Oromiyaatti raabsinee jirraani. Aanaalee 182 keessatti. Bara 2015 tatamsa'ina dhibee busaa muudate ittisuuf akka naannoo Oromiyaatti marsaa jalqabaatiin aanaalee 25 keessatti biifan keemikaalaa taasifamuu ibsu obbo Takkaalenyi Walloo. Aanaalee facaatii busaa giddu galeessaan qaban xiqqaa qaban baay'ee xiqqaa qabanii fi warra hin qabne jedhamanii qoodamanii jiru waan ta'eef aanaalee dhibeen busaa facaatii guddaa qaban keessatti keemikaalli girgiddaa manaa irratti biifamu jiraani. Inni kun waggaatti al takka yeroo tokko immoo al lama yeroo itti biifamu jiraani. Kana faana wal qabatee bara 2015 marsaa jalqabaa gara aanaa 25 keessatti biifaa gaggeessine manneen gara 67 hawaasa achi keessa jiraatu gara naannoo 800 ta'u biifaa keemikaala manaa kanaan baraaruun danda'ameera. Dabalataanis yeroo ammaa kana aanaalee 70 facaatiin dhibichaa keessatti mul'ate keessatti ministeera fayyaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan keemikaala farra busaa biifuuf karoorri jiraachuus eeraniiru. Nu akka naannoo keenyaatti naannoo aanaalee 76 hin biifna jennee ministeera fayyaa wajjin qabannee jirra. Keemikaalli yoo dhufe
aanaaleen kun bakka adda addaa jiru jechuudha. Godina hunda keessa hin jiruuni. Akkuma duratti kaafne baay'inaan lixa Oromiyaatti baay'inaan aanaaleen kun kan jiranii jechuudha. Inni kan biraa laarvaa irratti kan biifamu immoo hin jiraan yookaan immoo laarvaa bookee busaa kan bishaan irra jiran hanqaaquu irraa gara laarvaatti warra jijjiiran kan ittiin ajjeefamu isa naannoo gaaloonii 18 gaalooniin tokko leetira 20 kan qabatu naannoo amma kana ta'u IPHI yookaan immoo ministeera fayyaarraa fuunee godinaalee naannoo keenya jiran hundumaaf iyyuu raabsamee jiraanii nama hojiin isaa ittiin hojjetamaa jira jechuudha.